Federaalaa fi Koomishiniin Poolisii Federaalaa bu'aa qorannoo yakka naannoo Tigraay irratti raawwatame ibsa kennan. Rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan hiikamuu kan danda'u caaseffama biyyoota lamaanii qofaan ta'uu qaba jedhame. Gartuun qorannoo dhaabbata fayyaa addunyaa magaalaa Chaayinaa waanitti qorannoo eegale. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin an Taaddasa Tarrafati hanga xumuraatti nu wajjin turtii taasisaa. Abbaan Alangaa Federaalaa fi Koomishiniin Poolisii Federaalaa bu'aa qorannoo yakka naannoo Tigraay irratti raawwatame qulqulleessuun hojiiwwan hojjetan irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Ittaanaan Abbaa Alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa fi ittaanaan Koomishinara Poolisii Federaalaa Zalaalam Mangistee ibsa waliin kennaniin qorannoo yakka biyya ganuu shororkeessummaa biyya diiguu fi yakka duguuggaa sanyii raawwatan qulqulleessuuf koreen qaamolee nageenyaa biyyattii Abbaa Alangaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaatiin yakki raawwatame qulqullaa'ee ture jedhanii jiru. Hooggantoonni olaanoo naannoo Tigraay turanis raayyaa ittisa biyyaa irratti qophii gahaa taasisuudhaan gocha kana raawwachuu isaanii ittaanaan Abbaa Alangaa waliigala federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa ibsaniiru. Erga jijjiiramni biyya keenya irratti bara 2010 dhufee booddee waggaa 27 olirratti aangoo irra warri turan gara Tigraayitti deebi'anii jijjiirama kana akkamitti duubatti deebisuu akka danda'an qophii godhaa turuu isaanii qorannoodhaan irra geenyee jirra. Kan kana ibsu maal inni waajjira nageenyaa isaanii keessatti dipaartimentii addaa ijaaruudhaan keessattuu leenjii poolisiitaa, leenjii milishaa kan hordofu baajata kan qopheessu mijeessanii Jeneraal Haile Sillaasee Girmaa kan jedhamu isaan kan hoogganamu waajjira addaa dhaabanii socho'uu turuu isaanii. Hooggantoonni addaa bilisa baasaa uummata Tigraay yakka kana raawwachuuf dhimmoonni qophii isaanii mul'isaa ture milishaa duraan waggaatti 5,000 leenjisan gara 47,000 ol guddisuun yakka kana raawwachuu isaanii qorannoodhaan bira gahameera jedhan. Naannoon kun jijjiirama bara 2010 dhufee dursee waggaan milishaa 5,000 leenjisaa kan turuusaa. Jijjiirama kana booddee garuu waan buufateef deebi'ee aangootti deemuu waan barbaaduuf raayyaa ittisaatiif biyyarratti akkuma waliigaletti waraana banuu waan barbaadeef leenjii bara baraan kennu lakkoofsa isaa ol guddisuu. Fakkeenyaaf bara 2011 milishaa 47,000 ol leenjisuu isaa. Bara 2012 milishaa 37,000 olii leenjisuu isaa qorannoon kun nutti agarsiisee jira. Akkuma dursee ibsetti waggaadhaan 5,000 qofa leenjisaa turanii garuu jijjiirama kana booddee lakkoofsas ol guddisuu isaanii. Poolisii addaatiin walii qabatee bara 2010 dursee waggaadhaan 450 qofa leenjisaa turanii erga jijjiiramni kun dhufee booddee garuu waggaadhaan gara 5,000 leenjisaa turuu isaanii qorannoon kun nuuf ibsee jira jechuudha. Erga kanaan qophaa'aa turanii Tigraay Military Council yookaan Tigraay Maakalaawii Command jedhanii ol guddisuu isaanii. Waajjirri kun immoo akkuma biyya tokko keessatti raayyaan ittisaa itti ijaaramutti ijaaruu isaanii. Waajjirri kunis Leetinaant Jeneraal Taaddasa Waradaatiin hoogganamaa turuusaa. Waggantoota kan immoo kan muude itti aanaa pireezidaantii naannoo kan turan Dr. Dabratsiyoon ta'uu isaanii. Walumaa gala TPLF waraana yeroo banu raayyaa ittisaa keenya irratti waraana yeroo banu qophii isaa fixee xumuree gamaggamee ta'uusaa qorannoon keenya ifa baasee jira jechuudha. Qorannoon kun kan hin xumuramne ta'uu kan ibsan abbaan alangaa ittaanaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa
Ajjechaa jumlaa maayikaadiraa wal qabatees namoonni 279 yakkicha keessatti yoo hirmaatan isaan keessaa 36 to'annoo jala ooluusaa ibsaniiru. Maayikaadiraa irratti akkuma kanaan dura information adda addaa argattanitti namni sabummaa isaatiin ajjeefamee jira. Yakki kun bultii 30 irratti hojjetame. Bultii 30 irratti gara duubaa I think gara guyyaa akka dhashanii qophiin godhamuun turuusaa. Qophii kana keessatti qottoo ulee gajaraa adda addaa hiramuusaa saamri jedhamee bakka beekamu irratti kan jiraatan warra afaan Tigriffaa haasan yookaan dargaggeessi warra Tigrootaa keessaa ba'e qophii godhuu isaanii nama bakka tokko dhaabanii sakattaa turuu isaanii mana itti cufanii mana keessaa baay'inaa jedhanii erga organii booddee manaan irra deddeemaa meeshuma duratti ibsisanii jechuudhaan qottoodhaan uleedhaan gajaradhaan fayyadamanii sabummaa isaaniitiin ajjeesuu isaanii nama immoo isaan irraa miliqee fiigaa ture milishaan magaalaa keessa jiruutii fi uffanna poolisii addaa kan naannoo kan uffatan ukaasan ajjechaa irratti banuu isaanii rodoonaan addaan baasnee jirra. Shakkamtoon 279 yakka kana keessatti hirmaachuu isaanii qorannoon keenya addaan baasee jira. Kana keessaa nama 36 qofatu qabamee kuuwwan gara Sudaan baqatanii hidhamanii ganaa wardafuu nurra jira jechuudha. Kan biraa nama kana erga ajjeesanii booddee awwaala akkuma dhageessanitti boolloo tokko keessatti nama baay'ee awwaala wanda deemaniif ministeera fayyaa waliin ta'uun hospitaala Paawuloos irraa doktoroota 14 gargaartota isaanii nama 6 fi shubertoota isaanii 3 nama walumaa galatti nama 23 nu ramadanii ji'a tokkoof boolloo sanbaansiisnee maaliidhaan du'anii namni gata awwaalame kan jedhu sanis addaan baasuuf yaalii goone jirra. Lakkoofsi isaa wanta illee haa ta'u garuu yakki hojjetame sun baay'ee kan nama gaddu ta'uusaa laallee jirra. Himataa obbo Sibaat Naggaafaa jalatti shakkamtoonni himataman 9 guyyaa irraa mana murtiitti dhiyaachuun dhimmi isaanii ilaalameera. Himannaa kanaatiin obbo Sibaat Naggaa Ambaasaadder Abbaadii Zammuu fi Salamoon Kidaanee dabalatee himatamtoonni galmee kana jalatti himataman 9 dhiyaataniiru. Komishinii Poolisii Federaalaatti waajjirri qorannoo yakkaa ajajaa mana murtii beellama darbee kenneen raawwachaa turuusaas ibsa kennee jira. Haalum kanaan himatamtoonni kunneen hunduu yakka ittiin himataman keessatti hirmaachuu isaanii mirkaneeffadheera jechuun poolisiin ifoomsee jira. Poolisiin qorannoo dabalataatiif guyyaa na barbaachisa jedhu isaatiin beellamni dabalataa guyyaa 14 kennameera jechuun Xilahuun Kaasaa gabaaseera. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa akka fakkaatuuf teekinooloojiin kan deeggarame akka ta'uuf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuu Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa himaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa miseensa irraa jalqabee hanga hooggansa olaanootti sabaa fi sablammoota biyyattii akka fakkaatuu fi bara waliin akka ammayyoomuuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jiraachuu Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa himanii jiru. Jijjiiramaan booda fedhiin deeggartoota dargaggoota gara raayyaa ittisa biyyaatti makamuu dabalaa dhufuu kan himan Jeneraal Biraanuu Juulaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa kutaalee biyyattii hundarraa filataman siyaasarraa bilisaa ta'anii ogummaa kanaatiif jaalala kabaja qaban horachuuf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiras jedhanii jiru. Kanaanis jijjiiramoonni guddaan biyyattii keessatti mul'achuu dubbatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa teekinooloojii barri irra gahee waliin akka ammayyoomuu fi hojiiwwan hundaa galeessa hojjetamaa jiraachuu Jeneraal Biraanuu himuu isaanii ragaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa argamee ni mul'isa. Rakkoon daangaa Itoophiyaa fi Sudaan hiikamuu kan danda'u caasifama biyyoota lamaaniin qofaa ta'uu akka qabu koomishiniin daangaa waliinii Itoophiyaa fi Sudaan beekseera. Miseensa koomishinichaa kan ta'an obbo Wuhiib Mul'ina tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti
Rakkoon daangaa biyyoota lamaanii kun karaa nagaatiin akka furamu Itoophiyaan carraaqqii cimaa taasisaa jirti jedhanii jiru. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatiif Abaaboo Maammoo. Dhimma waldhabdee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa furuuf kan danda'amu caasaa biyyoota lamaaniin qofa ta'uu miseensi Komishinii Daangaa Waloo Sudaanii fi Itoophiyaa obbo Muhee Mulunee himaniiru. Yeroo garaagaraatti waldhabdee biyyoota lamaanii furuuf jecha akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti bara 1972 waliigaltee jijjiirraa yaada mallatteessuu obbo Muheen kan eeran akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti bara 2002tti Itoophiyaa fi Sudaan Komishinii Daangaa Waloo koree teeknikaa daangaa waloo fi koree addaa waloo hundeessuun dhimma daangaa irratti furmaata fiduuf hojjechaa turuu himan obbo Muheen. ያ ስፔሻል ኮሚቴ ሬኮሜንዴሽን እስካላቀረበ ድረስ ስታተስ ኮ ወይም ዴፋክቶ ይዞታው ይቆያል ይቀመጣል ነው። Koreen addaa sun dhimmicha irratti ibsaan gan dhiyeessinetti bakkichi akkuma jiruun taa'aa jechuudha. Furmaanni kan argamus biyyoonni lamaan yoo walii galan qofa yaada walitti fiduu fi araarsuu maddisiisuun koreen addaa walgahii 8 gaggeesseera. Warreen koricha walitti qabaniin kan mallattaa jiraatus gabaasa xumuraa hin barreessine. Kana jechuun yaada furmaataa dhiyeessuu jechuudha. Yeroo kanatti garuu humni waraana Sudaan dhimmicha cinaatti dhiisuun ol seene. Yaada Sudaan tibbana kanan deebisee lafa kiyya jettee dhiyeessite waliigaltee kana duraa kan hin kabajne ta'uu obbo Muheen kan dubbatan. ሶሉሽኑ ፖለቲካል ዲሲሽን ተደረገ ተብሎ ሚዲያ ይነገራል። በኋላ ግን እነዚህ ናቸው የሚሰሩት ስራው። Booda furmaanni murtii siyaasaa kenname miidiyaan ni himata. Garuu kan hojii hojjetu koree kanadha. Gama Itoophiyaan koreen teeknikaa daangaa naannichaa sirriitti beekna. Isaan waliinis hojiin nu hojjenne jira. Warreen kunneen hojii isaanii hin xumurre. Isaan hojii isaanii yaa xumuranii gara furmaataatti ni seenna. Itoophiyaan dhimmi daangaa marii fi karaa nagaan akka furamuuf yaalii barbaachisu ni taasisti jedhan obbo Muheen. እኛ በኩል ያለው ቀጣይ እርምጃ ፒስ ፉል በሆነ ኔጎሽዬሽን እንጨርስ ነው። Gama keenyaan tarkaanfiin jiru adeemsa mariin xumuruudha. Koreen olaanaan siyaasaa guyyaan isaa hin beekamin malee walgahii ni gaggeessa. Gama keenyaan yaadni jiru ifaadha. Karaa nagaa ta'een furra yaada jedhudha. Hanga sanatti garuu qabiyyeen daangaa keenyaa yaa kabajamuudha. Haaluma waliigaltee kanaan duraan jechuudha. Sadarkaa idil addunyaatti dhimmi daangaa kan furmaata argatu mareen ta'uu Sudaan hubannoo keessa galchuun dhimmicha mariin hiikuuf of qopheessuu akka qabdus himameera. Pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii obbo Tamasgen Xuruneetiif beekamtiin kennameera. Tamasgen Xurunee yeroo naannichaatti rakkoo siyaasa keessa galee turettis hooggansa cimaa kennuudhaan naannoo Amaaraa kan ceesisan ta'uu ibsamee jira. Sagantaa kanarratti afyaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraa dabalatee pirezidaantonni naannolee biroos argamanii jiru. Obbo Tamasgen Xuruneetiif beekamtii fi badhaasnis kennamee jira. Saganticha irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin naannoo Amaaraa fi afyaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraan hooggansa uummataatiif hojjetee yoomiyyuu beekamtii argachuutu irra jira jedhanii jiru. Fuuldurattis hooggantoota naannolee birootiif fakkeenya ta'uu isaanii fi ciminaatiinis akka hojjetaniif isaan kakaasa jedhamee jira. Yeroo filannootti waldhabdee fi rakkoowwan nageenyaa uumamuu danda'an hir'isuudhaaf seerota filannoo eeguun socho'uun murteessaa ta'uu himamee jira. Rakkoo yeroo filannoo uumamuu danda'u haala furamuu danda'amu irrattis boordiin filannoo biyyaalessaa fi bakka bu'oonni paartilee siyaasaa waliin marii taasisanii jiru. Mormiiwwan yeroo filannoo kanatti ka'an gara waldhabdeetti akka hin jijjiiramneef hunduu seera filannoo eeguun socho'uu qabaas jedhamee jira. Mariin wal fakkaataan dhaabbilee siivilii waliinis fuulduratti kan gaggeeffamu ta'us ibsameera. Imala waancaa hidha haaromsaa baatii tokkootiif turu magaalota 32 ol irratti gaggeeffamuuf qophiin taasifamuu ibsameera. Imalli waancaa kanaan hirmaannaan hawaasni ijaarsa hidha haaromsaaf taasisaa jiru cimee akka itti fufu taasisuuf kan kaayyeeffatame akka ta'e manni maree qindeessaa waajjira hirmaannaa hawaasa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa beeksisee jira. Dabalata qabna. Tumsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaatiif taasifamu cimsuudhaaf imala hidha haaromsaa guddichaa jechuudhaan sochiin magaalotaatti eegalameera. Dhaabbanni baraara seenaa aadaa fi hambaa Itoophiyaa fi manni marii hirmaannaa hawaasaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa waliin ta'uudhaan baatii tokko keessatti magaalota 32tti imaluudhaan sochiin tumsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiif akka taasifamu ibsamee jira. Itoophiyaanonni yoo wal tumsan hidha kana ijaaranii xumuruu qofa osoo hin taanes kana caalaa milkaa'uu akka danda'an dubbatanii jiru. Daayiriktarri olaanaa qindeessaa mana marii hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Barhee ይህ ጉዞ ተባብረን
ተደጋግፈን imala kana waltumsinee wal gargaarree jabaadhu waliin jennee yoo itti fufne eessayyuu ni geenya. Beekumsaa fi dandeettii lammiileen biyyattii qaban fayyadamnees biyya kana guddisuudhaaf hojjechuu qabnaa jedhan Dr. Aragaawii Barheen. እኛ እውቀቱ አለን ችሎታው አለን beekumsa qabna dandeettis qabna cibinas qabna gootummaas qabna garuu karaa hundaa walitti finnee hin hojjenne lagni abbaay kan ta'e madda isaa sakalaadhaa ka'uu qofaan miti lagoonni xixiqqootu gara abbaayitti yaa'anii laga guddaa ta'ee biyyoota ollaa fayyadaa kan jiru kanaafuu imalli kun imala cimaadha. Imalli kun hirmaannaa uummataa cimsuuf kan kaayyeeffate akka ta'es hojii gaggeessaan piroojeektii dhaabbata baraara seenaa aadaa fi hambaa Itoophiyaa obbo Naccoo Warquu kan dubbatan. ይህን ህዳሴ ግድብን ደግሞ hidha haaromsaa kana sadarkaa kanaan geenyee dhaloota itti aanuuf faayidaa irra oolchuuf tumsa mootummaa qofaa waan hin taaneef anii fi hiriyoonni koo hojii hubannoo uumuu 81 duwwaa fi bittaa boondii irratti hojii tola ooltummaa hojjechuuf kaane. Tumsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiif ji'oottan 6 darbanitti taasifameenis birriin biiliyoona 1.2 kan walitti qabame yoo ta'u hanga ammaatti uummata Itoophiyaa irraa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kanaatiif birriin biiliyoona 14.7 sagantaa garaagaraatiin walitti qabamuus ibsameera. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota sababa COVID-19tiin barnoota addaan kutanii maatii bira turan hundayyuu simatee barsiisaa jiraachuu isaa beekseera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Lammii Guutaa turtii bilbilaan ETV waliin turtii taasisaniin akkaataa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo kaa'een barattoota simachuun barsiisaa jiraachuu himanii jiru. Qindoomina hawaasaa Yuunivarsiitichaatiinis hojiin gaariin hojjetamuusaa Dr. Lammii Guutuu himaniiru. Bara darbee 2012 keessa barnoonni sababa koovidiitiin addaan citee ture. Barattoonnis gara qe'ee deemanii turanii achirraa ka'ee gara ji'a 7 oliin barattoonni mooraarraa fagaatanii turan mooraatti deebi'uu qabu jedhamee onkololeessa 23 fi 24 first round yookiin immoo warra giraajuweetiin kilaasii waamnee barattoota 1,300 gara mooraatti erga waamne booda barattoota kana ji'a 1 fi 3 walumaa galatti barnootaa fi qormaata akkasumas piroojeektii isaanii hojjisiifne taasisii bultii 10 bifa ho'aa ta'een barattoonni kun eebbifamanii horatanii mooraa gadhiisanii akka ba'an godhameera. Isaa lammaffaa barattoota nan giraajuweetiin kilaas jennee waamnu kutaa amata 1-4 warra injineeringii amata 1-3 immoo warra saayinsii waamne akkaatuma karoora keenyaatiin seenetiin keenya mirkaneesseen isaanis ji'a 1 fi 7 barsiifne warrannee kan bara darbe baagloogii 2012 barnoota addaan citee hin xumuramne sun fixuuf itti deemne kanaaf barnoonni xumuramee hamma guyyaa irraatti qormaatarra jiru. Olmoos baay'een isaanii qormaata guyyaa irraa xumuru. Barattoonni keenya yeroo gabaabaa torban tokko hin caalleen in campus break erga fudhatanii booda iskeejulii keenya isa regulaar 2013tti hin ceene jechaadha. Kanaaf karaa koovidiitiin koovidii to'achuu fi pirootokoolii koovidii sun eegsisuu irratti hojiiwwan hojjetame baay'ee guddaadha. Rakkoo nageenyaa kanaan dura dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa ture hambisuufis qaamolee nageenyaa hawaasa naannoo fi barattoota hirmaachisuudhaan hojii hojjetameetiin bu'aan argamu Dr. Lammii Guutaa ibsaniiru. 2012 keessatti yuunivarsiitota baay'ee keessatti haalli nageenyaa rakkisaa ture. Haa ta'u malee yuunivarsiitii keenya keessatti baay'ee akka rakkootti muudanne kunis qaamni nageenya booressu yuunivarsiitii kanarratti xiyyeeffateen hojjetu jechaa odoon ta'in amma danda'ametti yuunivarsiitiin keenya proaktiiv ta'ee warratee waajjiroota adda addaa magaalaa keessa jiran keessattuu dhimma nageenya irratti hojjetanii fi sektoroota barbaachisan wajjiniin dursee akkaataatti nageenya meenteen gochuu dandeenyu hojii baruu barsiisuu keessatti rakkoon akka hin uumamne mooraa keessattis haa ta'u mooraa alattis wanta nu qunnamuu danda'u addaan baafne uummata mari'achiifne keessattuu immoo qaamoleen dhimma ilaalan akka
abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, sektoroota nageenyaa wajjiniin karoora keenya sun mirkaneessineet hojiitti galle. Amma yoonaatti rakkinni nageenyaa nu qunname hin jiru. Kana boodas nu qunnama jennee yaannu. Maaliif haalli envaayiromentiin mooraa keenya keessa jiru yeroo ammaan kana baay'ee bareedaa, waliigaltee guddaatu jira. Rakkoon barattoonni dhiyeessan hundi hamma danda'ametti dafeetti furmaatatti kennamaafi. Kanaafuu haalli nageenya yuunivarsiitii keenya keessa jiru baay'ee bareedaa, warra kaaniif fakkeenya ta'aa jira. Hooppi akkuma biyyaattuu haala nageenyaa irratti yuunivarsiitii hunda keessatti mul'achaa jiru amma wanta wayyaa qabuu fi fooyya'insaatu mul'ata. Kun egaa itti fufaan jiru abdii qabna. Fuuldurattis dhaloota baratee biyyaa fi lammii isaatiif abdii ta'u horachuudhaaf hojiin qindaa'aa ta'e hojjetamaa jira jechuu isaanii riippoortarri keenya Olaanaa Yaaddeessaa gabaaseera. Oduudhumaa wal fakkaatuun yuunivarsiitiin Jimmaas bara kana barattoota marsaawwan garaagaraatiin simatee karaa COVID-19 of eeggannoo keessa galcheen barsiisaa jiraachuu isaa himeera. Karaa bilbilaatiin riippoortara keenya Olaanaa Yaaddeessaa waliin turtii kan taasisan pirezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa hanga ammaattis barattoota yuunivarsiitichaa marsaa lamaatiin keessummeessanii karaa of eeggannoo qabuutiin barsiisaa jiraachuu dubbataniiru. Covid jalatti haalli baruuf barsiisuu maal ta'u akka qabu irrattis qophiin garaagaraa hojjetamaa ture. Ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa tiinis cheeklistii qophaa'es irratti hundaa'uudhaan qophiin garaagaraa itti godhamaa ture. Marsaa tokkoffaa irratti barattoota waggaa dhumaa irra jiran fi waggaa immoo gara dhumaatti gahan waggaa sadaffaa afraffaa warra jedhaman waamnee turre gara barattoota 4,400 ol waamnee galchine pirootokoolii koovidiitiin iddoo laayibirariittis iddoo seensaattis to'annoon akkasumas gargaarsi to'annoodhaaf barbaachisu hundi guutame pirootokooliin koovid guutameeti dareen iddoon bulmaataatis iddoon nyaataatis teknoolojii nuti oomishneen haala itti qulqullaa'ee ittisni dhukkubichaatis gara guutuutti haala siqeen akkasitti akka simataman godhamani. Egaa kana hunda gooneeti haalli baruuf barsiisuu barattoota kanaan marsaa duraatiif kan jalqabame marsaa lammaffaa waamneerra warra hafan marsaa sadaffaa immoo waamuuf deemna jechuudha. So marsaa lammaffaa kan dhufan dhiyoodhuma kana dhufanii almost torbee tokko gara torbee lama hin geenye. So jara galchinee jirra. Jarri sunis amma kan hafe warra waggaa tokkoffaa fi muraasa waggaa lammaffaa keessaa kan hafeen jiru. Barattoota hanga ammaattiin waamamin marsaa sadaffaadhaan gara mooraatti simachuudhaaf qophiin taasifamaa kan jiru ta'uu kan himan Dr. Jamaal barattoota rakkoo nageenyaa yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti uumameen sodaatanii manatti hafaniifis waamicha taasisuu isaanii ibsaniiru. Bara darbe yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa keessa jeequmsa ka'een baqatanii kan deeman yeroo dheeraadhaan barnoota irraa adda kan kutaman deebi'anis kan ittiin fufin ni jiru. Yeroo sana deebi'ee gisee banamu kan hin deebi'in jiru. Isaanis waamnee barattoota isaanii wajjin walgitu iddoo jirutti galanii akka waan barnoota duraan jalqabanii hin fixin hafan san akka fixan haalli itti godhamus waamicha marsaa lammaffaa kana keessatti kan uwwifamedha. Sanas galchinee jirra jechuudha. Barnoonni amma warra marsaa tokkoffaanis marsaa lammaffaanis dhufan waluma faana sadarkaa isaaniitiin haala gaariin deemaa jira. Rakkoon gama ittisa koovidiitiin haguuggii afaanii godhachuu irratti qaawwii tokko ni mul'ata. Isaanis kaampeenidhaan maaskaap JU yookiin maaskaap yuunivarsiitii Jimmaa kan jedhu yuunivarsiitii Jimmaa maaskiidhaan haa bareechinu yookiin maaskii uffannaa haa adeeffannu kan jedhuun kaampeenii jalqabneerra. Kaampeenii kanaan barattoota 1,000 ol waan kana akka
awareness create godhan yaa'u namni amma barattoonni ni beeku garuu beekumsa osoo hin ta'in attitudeidha. Kuni dagannaa uummata keessa jiru wajjin walitti qabamu baay'ee rakkoo guddaadha jennee waan amanneef akkas godhaa jirra. Godina addaa naannaa Finfinneetti jiraattonni aanaa Walmaraa hojii misooma sululaa kanaan dura hojjechaa turan irraa fayyadamoo ta'uun kan baranaas cimanii hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaas qabeenya uumamaa kanaan dura manca'ee deebisuudhaaf hawaasa gurmeessuudhaan hojjechaa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Walmaraatii Fayyeeraa Margaatu dhiyeessa. Godina addaa naannaa Finfinneetti jiraattota aanaa Walmaraa hojii misooma sululaa irratti bobba'an keessaa jiraattonni ganda duufaa misooma sululaa kanaan dura hojjetaniin lafti isaanii biqiltuun misoomuun dhiqama biyyeerraa ittisuu himanii bara kanas muuxannoo kanaan dura irraa barachuun hojii misooma sululaa irratti bobba'uu dubbatu. Oduu misooma sululaa kana hojjechuu baannee munni keenyas qaataadhume lafarra. Erga misooma kana hojjechuu jammarree munni keenya an duraan bade nu qaxxalee margiin bootatti nu deebi'e. Nu gammachiise bishaanis nuuf dabalame ammas immoo uummanni gammadee hojjaa kanarratti ba'e misoomaarra hojjennu kana erga waggaa meeqatti hojjechaa turre hin dhaamne hojjechaa turre garuu warra siriittuu hannu gammachiisee nu kaase gocha mootummaan nu cinaa hiriiree bulchiisaa baasee gibirinnaa kaasee hundi nu faana utaalee ka'uuf onnannee kaane. Hojii keenya fuulduratti deemna ammas. Qabeenya uumamaa manca'ee deebisanii misoomsuuf uummanni waltumsuun hojjechuu qaba kan jedhan abbaan adeemsa hojii waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Walmaraa aadde Shawaayyee Obsuu dhiqama biyyee ittisuuf misooma sululaa hojjechuun cinatti haala qonnaa ammayyoomsuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Rakkoowwan kana dura keessumaa oomishtummaa lafaa wajjin wal qabatee rakkoo jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee qonnaan bulaan keenya miidhaa jiru. Isa sana deebinee numatu misoomsuu qaba jechuudhaan lafa baay'ee dhiqamee hallayyaa uumamee manca'iinsa qabeenya uumamaarraa ka'uudhaan immoo dhiqamni biyyee bal'inaan kan mul'achaa jiru ta'uu fi sirni qonnaa keenyaallee rakkoo waan qabuuf waan baay'een walitti daddabalamee qabeenya uumamaan keenya baay'een isaa miidhameera. Isa miidhame kana immoo dhalli namaa ammuma irraa fayyadame deebisee misoomsuu qaba, deebisee kunuunsuu qaba, deebisee eeguu qaba, fayyisuu qaba. Naannoo gaarreewwanii fi lafa duwwaa irratti misooma sululaa hojjechuun bosonni bakka itti deebi'aa jiraachuu kan himan abbaan adeemsa hojii fooyya'insa misooma gabbina biyyee godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee guutamaa hordofaa hojiin gama misooma sululaa hojjetamuu jalqabame cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Burqaan adda addaa deebi'eeti burqee jira, bosonni deebi'ee biqilee jira. Achirraan nan ka'e immoo akka godina keenyatti aanaa baay'ee keessatti maddi bishaanirree bakka itti margee qabatamaan lafarratti mul'atu hin jira. Saniin wal qabatee maddeen jallisiidha foonan laggeen jallisiidhaan foonan baay'ee isaanii humni isaanii waan dabaleef bara kana oomisha misooma jallisii qamadiidha akka oomishamutamee jira. Itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Walmaraa katamaa Abarraa hojii qabeenya uumamaa kunuunsuu bara darbe hojjetameen hawaasni aanichaa fayyadamoo ta'uu eeruun bu'aan argameen bishaan lafa jalaa dabalee misooma jallisii irratti hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu himan. Akka aanaa keenyatti nama 28,400 isa kana mobilization taasisuudhaan meeshaa ittiin hojjetanirreen jechaadha waan ittiin hojjechuu qaban hunda isaa boqonnaa qophii keessatti xumurameeti kan itti deemamaa ture jechaadha. Kanaaf bu'aa isaatis immoo akkuma harree ilaaltan kana namni mobilizationiidhaan gaggeeffamuusaa humna hojjetadda ba'uusaa namni dargaggoo dubartii qonnaan bulaa osoo hin jenne qooda fudhattoonni irree naannoo kana keessatti kan hojjechaa jiran ta'uu isaati jechaadha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Walmaraati. Kaansarii fiixee gadameessaa ittisuudhaaf talaalliin iddoowwan garagaraatti kennamaa ture guyyaa boruu akka xumuramu biiroon fayyaa Oromiyaa beekseera. Kaansarii fiixee gadameessaa kana ittisuudhaaf hawaasni hunduu karaa danda'uun tumsuun akka irra jiraatus dhaamee jira. Immabeet Tashoomee dabalata qabdi. Itoophiyaatti kaansarii fiixee gadameessaa kaansarii harmaatti aansuun sadarkaa lammaffaa du'aa dholiif sababa ta'uu isaatu himama. Haa ta'u malee dhukkuboota salphaatti yaalamuun fayyuun danda'amu keessaatii garuu tokko ta'uudha. Ogeessonni fayyaa kan himan. Kaansarii fiixee gadameessaa kun wanni adda isa godhu ittifamuu isaati. Ittisuu dandeenyadha kaansarii kanarra. Maaliif biyya keenyatti kaansariiwwan qaama hormaataa keessaa tokkoffaarra jira. Biyya biraatti irratti immoo miti. Kaansarii bakkee hanqaaqunitti ovaarii jennutu jira, hanga daamessaa jira, kan itti aalee dhufa kaansarii fiixee gadameessaa kun.
maaliif ta'uu maaliif sadarkaa isaa gadi bu'e waggaa inni ittisa kanarratti xiyyeeffatamee hojjetame. Ittisni kun immoo tokko biraan bisanii tokko waan hidhameeti miti wal faana deema ittisoonni amma jenne kun jechaadha. Akkuma duratti isaan illee kaasaa turan jijjiiramni amalaa kun illee ittisa sadarkaa duraati. Akka vaayirasichaan hin qabamne gochuun ittisa sadarkaa duraati. Haa ta'u malee hanqina hubannoof tajaajila yaalii gahaa dhabuurraa kan ka'e lubbuun haadholii hedduun darbaa jiraachuudha. Rakkoo kana furuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti tajaajila sakatta'insa kaansarii fi yaalii isaa hospitaalotaa fi buufataalee adda addaa keessatti bilisaan kennamaa jira jedhan. Sadarkaa Black Line irratti namni carariifaatii fi keemootiraapiifaatii fi rakkachaa ture. Ittoo achiin ga'een du'aa ture. Amma garuu maanni sadarkaa Oromiyaatti Jimmaa Yuunivarsiitiin hospitaalicha jechuudha. Keemootiraappii fi cararis kompireensivii kan ta'e jalqabeera jechuudha. Naqamtee amma keemootiraappii jalqabeera. Adaamaan jalqabeera. Asallaan jalqabeera. Iwwan faana Harar jira. Amma Tulluu Bollootti mataansaa lan kaansariirraan kan ka'e achittis amma banamuuf yaadi jira. Kanaaf amma warra gidduu kanaa immoo achiin kabarii gochuun danda'amaa jechuudha. Rakkoo kana waarawaadhaan furuudhaaf hojii hubannoo fi ittisaa irratti hojjetamu akkasumas yaalii taasifamu irratti waarawaadhaan talaalliin kennamu garuu murteessaadha jedhan. Talaalliin kunis yeroo ammaa manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa keessatti kennamaa jira. Talaalliin kun hamajii 22 akka xumuramus biirichi beeksiseera. Talaalliin egaa jalqabamee gara xumuraatti boru xumurama gaafa 17 jalqabe akkan keenyatti amma 22ttidha kan gaggeeffamu guyyaa 7fidha. Maaliif doozii lachuu waan talaatamuuf yeroo bal'aatu kenname. Garuu guyyaa kana keessatti xumuramaan baay'ee nama shakkisiisa. Maaliif tokkoffaa amma rakkoo kan uume kan kutaa 9ti. Kutaa 8 gara 9tti warra darban amma mana barumsaa keessa baay'een isaanii hin galle. Garuu akka karooraatti kan qabame carraan isaaniif kan kenname tokko yeroo isaan riizaltii sana fudhatan yookaan immoo bu'aa isaanii sana fudhatan bakka sanatti argamanii kennu mana barumsaatti jechaadha. Kan isarraa darbe immoo immediately gara sadarkaa olaanootti haayiskuulitti hogga darbani sagantaa mijeessanidha kan akkachitti laatanidha. Kan isarraaf immoo gara dhaabbilee fayyaa deemanii akka fudhatanidha. Garuu miisii gochuun wanta barbaachisneef carraan 3 kennameeraaf jechaadha. Walumaa galatti miidhaa sababa kaansarii fiixee gadameessaan gahu hambisuudhaa fi gaheen kan hundaatis jedhan marii ETV Afaan Oromoo kanarratti kan hirmaatan. Gadhaa waggaatti odeeffannoon kun ogeessi bira akka jiraatu gochuudha. Ogeessichi akka odeeffannoo kana hunda tarii amma kutaan VIA hojjetu sun fankishinaal ta'uusaa reejentii harka qabaachuusaa ogeessanii ramadame tireent buufata hundarra jiraachuu isaatii fi wanni tajaajila hawwataa ta'e akka kennu gochuudhaaf hordoffiin jiraachuu qabadee yaadaan kophaatti. Inni biraa inni maatii keessatti ifaan ifatti mari'achuudha. Waa'ee sexual activity, waa'ee dhibee daddarboo isaan dhufuu danda'an fi waa'ee kana haasa'uudha. Pireezidantii keenyarraa dhibeen daddarbaan taane keessumaa kaansariin balbala gadaamessaa haadholii keenya obboleettii keenya haadha keenya fixaa jira irratti ajandaa godhachuu qabna jechuun asii dubbannaan bulchaan godinaan dubbata aanaan dubbata qandi amma gandaa dubbata maanni ajandaa ta'a jechuudha. Oomishni sana hojiirra oola jechuudha. Kanaaf political commitmentiin ajandaa taasisuun baay'ee importanti baay'ee barbaachisaadha. Akka qorannoo bara 2010 akka lakkoofsa faranjootaatti hojjetame agarsiisutti Itoophiyaatti haadholii du'an keessaa kaansarii harmaan harka 30% yoo ta'u kaansariin fiixee gadameessaa harka 13.4 qabateeras jedhama. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Gartuun qorannoo dhaabbata fayyaa addunyaa magaalaa Chaayinaa waan yeroo jalqabaatiif vaayirasiin koronaa keessatti argametti qorannoo eegale. Gartuun kun torban lamaaf magaalittiitti adda bahee erga ture boodadhaa qorannoo isaa kan eegale. Magaalaa waan keessatti namoota bakka yeroo jalqabaatiif vaayirasichi itti mul'atee jiraataniif gaaffiif deebii taasisuudhaan hojii qorannoo isaanii kan eegalan ta'as jedhamee jira. Qorannoon kun karaa milkaa'inaan akka hin gaggeeffamne mootummaan Chaayinaa dhiibbaa uumaa jedhamus ministeerri fayyaa biyyattii garuu deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisu ta'uu beeksisee jira. Gabaasni Aljaziiraa fi BBC akka agarsiisutti gartuun kun miseensota 13 kan of keessaa qabu yoo ta'u maatii vaayirasii kanaatiin kanneen maatiin isaanii dhaban waliin turtii ni taasisaas jedhameera. Gamtaan Afrikaa talaallii COVID-19 akka argatuuf duraan waadaa galameefii ture doozii miliyoona 200 fi miliyoona 70 irratti dabalataan ammas doozii miliyoona 400 argachuu ibseera. Kan ammaa kana dabalatee Afrikaan hangammaatti talaallii doozii miliyoona 600 fi miliyoona 70 karaa garee dhimma talaallii irratti hojjetu AVAT argattee jira. Dhaabbati akka
addunyaatti biyyoonni hunduu karaa haqaa fi madaalawaa ta'een talaallicha akka argatan hojjetu kan dhaabbata fayyaa addunyaan hoogganamu COVAX ammoo doozii miliyoona 600 waadaa seeneera. Talaalliin doozii miliyoona 400 Afrikaan amma argatte jettu kunis AstraZeneca yoo ta'u kan argames jaarmiyaa biyya Indiyaa Serum Institute of India jedhamurraatis jedhameera. Walumaa galatti kan gamtaan Afrikaa argadhe jedhee fi kan dhaabbanni fayyaa addunyaa waadaa galee dabalatee biyyoonni Afrikaa talaallii COVID-19 doozii biiliyoona 1.2 argachuudhaaf ta'uusaa BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma oduu biizinasii yerootti dhageessan irra geenye jira. Guddataa Jamaa wajjin turtii taasifna. Akkam jirta Guddataa?